kabajamtoota hordoftoota keenya ani ati qeerricha qarrittiin hayyicha buleeyyiin hundi keenya amma maaltu nu baasa warri miidiyaa ormaa gubbaa leeliftan hundi keessan if garagallee laaluun dirqama kan nu barbaachisu saba kanaaf dhaloota kanaaf furmaanni maali waan jedhu irratti yoo xiyyeeffannee hoo hammam takka oromiyaaf oromoo baraara diinagdeen waraana cina dhaabbachuun gaafa oromoon tole itti siqaa gaafa kan irraa baqachuun hin ta'u kanaaf hidhachuun falataati kana keessatti warri burjaajjii fi baajata shimallis cundheerri jedheetiin dubbatu kaleessa biyyarraa tamsaasa dhagayaa turre kuni maal fakkaata kanaafuu ammatti oromiyaan waraana bilisummaa oromootii fi saba irree qabu addunyaan cinaa dhaabbatti anis waboodha atis waboodha jedhi waraana kee dagaagfadhu halkan gaarii isin yaa ta'u sagantaan keenya yeroo hunda Suudaan Kaartum irraa jechuudha bilbiluun dagatina koodii keenya 249 Suudaan Kaartum irraa jechuudha duwwaa 57 48 duwwaa yookiin ammoo gama keessaatiin seenaa oromoo 2021.@gmail.com gama keessaatiin nu barreessa seenaa oromoo bara 2011 yookiin 2021.@gmail.com jedha keessaan dhaamsa barbaadan isinii kenna toora tiwutara kenna gaaddisa marii toora feesbuuk kenna gaaddisa marii akkasumas WhatsApp application fi Telegram kana qofa son ta'in jechuudha Instagram fi applicationota 13 tamsaasa keenya eegalla maal jedha oromoon osoo kan moortu kan horu horaa akkuma jedhamu egaa osoo kan waanyu kan horu hora osoo oromiyaaf oromoo balleessineedhaan har'a gaachanni kenna diina kuffisaa jira kuni caa oromoo TV'ti halkan gaarii kabajamtoota hordoftoota keenya ani ati qeerricha qarrittiin hayyicha buleeyyiin hundi keenya amma maaltu nu baasa warri miidiyaa ormaa gubbaa leeliftan hundi keessan if garagallee laaluun dirqama kan nu barbaachisu saba kanaaf dhaloota kanaaf furmaanni maali waan jedhu irratti yoo xiyyeeffannee hoo hammam takka oromiyaaf oromoo baraara diinagdeen waraana cina dhaabbachuun gaafa oromoon tole itti siqaa gaafa kan irraa baqachuun hin ta'u kanaaf hidhachuun falataati kana keessatti warri burjaajjii fi baajata shimallis cundheerri jedheetiin dubbatu kaleessa biyyarraa tamsaasa dhagayaa turre kuni maal fakkaata kanaafuu ammatti oromiyaan waraana bilisummaa oromootii fi saba irree qabu addunyaan cinaa dhaabbatti anis waboodha atis waboodha jedhi waraana kee dagaagfadhu halkan gaarii isin yaa ta'u sagantaan keenya yeroo hunda Suudaan Kaartum irraa jechuudha bilbiluun dagatina koodii keenya 249 Suudaan Kaartum irraa jechuudha duwwaa 57 48 duwwaa yookiin ammoo gama keessaatiin seenaa oromoo 2021.@gmail.com gama keessaatiin nu barreessa seenaa oromoo bara 2011 yookiin 2021.@gmail.com jedha keessaan dhaamsa barbaadan isinii kenna toora tiwutara kenna gaaddisa marii toora feesbuuk kenna gaaddisa marii akkasumas WhatsApp application fi Telegram kana qofa son ta'in jechuudha Instagram fi applicationota 13 tamsaasa keenya eegalla maal jedha oromoon osoo kan moortu kan horu horaa
akkuma jedhamu egaa osoo kan waanyu kan horu hora osoo Oromiyaaf Oromoo balleessineedhaan har'a gaachanni kenna diina kuffisaa jira kuni caa Oromoo TV'ti halkan gaarii